Hayyee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya har'a immoo faankishinii C++ dhaan yookaan immoo koodii isaa akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu walii wajjin inni ilaalla. Akkuma kanaan dura akkuma barame jechuudha C++ irratti piroosesarii keenya jalqabsiisuu qabna jechuudha. Kanaafuu hash include iostream .h jechuudha. Haga hamma header faayilii kanarraa adda ta'e ilaalaa hin jirru. Itti aanee min faankishinii keenya hin banannaa. Booda ol deebinee faankishinii tokko add godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf add two numbers kan jedhu osoo hin fudhanna ta'e amma fakkeenyaaf int jennee asitti add inna faankishiniidha. Add kan jedhu kun jechuudha. Then keessatti immoo maal goona int a int b osoo jennee jarri kun lamaan argumentiidha jechuudha. Then as keessatti maaltu ta'a curly brace hin bannaa fi then int innee c declare goone fi jechuudha. C declare erga gooneen booda c'n walqixa ta'a jennaani a plus b ta'a jechuudha. C'n then return c semicolon goone baanee sana booda gara main faankishinii keenyaa dhufna. Main faankishiniin keenya asii jalqaba jechuudha. Then curly brace hin bannaa fi int let's say k l jechuu dandeenya. Then semicolonidha hin cufna. Cout innee enter jallisnee lakkoofsa tokko akka fudhatu jechuudha. Enter first number jennaan jechuudha. Walitti da'uudhaaf first number jennaani. Then kootii keessatti barreessaa hin jirru jechuudha. Hin irraanfanne just nu hunduu walumaan jirra waan ta'eef semicolon jennaa. As dhufnee kootii keenya itti daballa jechuudha. Then c'n maal jennaani k jennaan jechuudha. C'n k irratti akka galu itti himna jechuudha. Koppii goonee z'n lakkoofsa lammaffaa sanaaf immoo asitti second number jennaani. As biratti immoo l keenyaaf jechuudha. Then maal goonaa egaa vaaliiwwan kana lamaan qabateen booda jechuudha. Add jenneeniit adii keessatti k l keenya jechuudha. Then sana booda jechuudha cout innee isa kana fuunee lakkoofsa wayiitiif kennuu hin dandeenya. Int jennee u jennee walqixa ta'a jennee yoo kennineef jechuudha. Cout kootii keessatti the result of addition is jennee leezaan jennee u fudhachuu hin dandeenya jechuudha. So bu'aa isaa walii wajjiniin ilaalla jechuudha. So asirratti maal hubannaa tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Faankishiniin keenya eessaa ka'a? Main irraa ka'a. Main irratti asitti variable keenya declare goone irraa identifieriin keenya k fi l dha jechuudha. So asitti k fi l keenya initialize goone irraa then cout enter first number jenneeni lakkoofsa jalqabaa galchuudhaaf faankishin akkamitti akka hojjetu ilaaluuf asitti then egaa akkas jenneeniin booda k irratti store goone cout enter second number jennee l irratti store goone isa kana asitti int line itti dabaluu hin dandeenya. Int line kan jedhu jechuudha. Asittis akka line keenya indi ta'ee dhufuuf jechuudha. Waa biraaf miti new line jechuudha. Indi line jechuun then c'n l dha. Asitti semicolonii dagannee irraa asittis
semicolonii daganneerra asittis semicolonii dagachaa jirra jechuudha. Then asitti L irratti erga value fudhatee booda inteedha. U kan jedhamtu jira. U kanaaf isee kana value kana U'dhaaf kennaa jirra jechuudha. U ni fudhatte jechuudha. Integeridha value kuni. Then add K L kana gaafa add kana argu call ta'a jechuudha. Ni waamama eessa dhufaa? As dhufa jechuudha. As garana dhufaa jechuudha. So isa kana akka yeroo darbee sanatti jechuudha. Prototypii booda sinan agarsiisa. Prototypii kana dura hojjenneen booda jechuudha. Inni kun semicolonii qaba. Then execute goonee ilaalla jechuudha. Errors yoo qabaate walumaan sirreessaa deemna jechuudha. Build run. Okay. Error qaba jechuudha. Asitti erroriin maanni indil was not declared in this scope dha. Ammas CN was not scope 11 irratti rakkoon jira jechaa jira. Then cout enter first number indil. Indilii maaliif fudhachuu dide? Ishi 11 irratti immoo maal jedha? CN keenya sirrii miti jechaa jira. Warning no new line at end of life. Kun amma errorii homaatu hin qabu. Waa biraa errorii kan biraatu jira jechuudha. Cout leza enter first number kootiidhaan xumurreerra. Leza errorii homaatu hin qabu. Yeroo keenya qusachuudhaaf jechuudha. Hin balleessinaa fi booda deebinee galchine jechuudha. Then error deebinee ilaallame ammas errorii soluma wajjin sirreessaa deemne jechuudha. So valuun kun homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu dogoggorri eessatti uumamee indiliin hin beekamu, CN outiin hin beekaman jechuun iostream dootechiin keenya sirrii miti jechuudha. Kanaafuu nan deebisa isa kana. Inni kun sirriidha waan ta'eef itti amana. Parsantii 100 sirriidha. Garuu mee ilaallaa header faayilii keenya sirrii miti ta'uudha malee indiliin sirriidha. Header faayilii keenya garuu mee ilaalla. Hash include less than ta'uu kan qabu greater thantu bakkee kanatti barreeffamee jira. Sababa isheetiif ta'a jennee yaadne jechuudha. Maaliif header faayiliin keenya sirrii taanaan indiliin header iostream keessa jirti. Outiin illee iostream keessa jira jechuudha. CPP3 expected and qualified before this token. So amma immoo maal argee int at int A int B then rakkoon uumamee jiru tarii prototypiin kun semicolonii maaliif fudhatee nuun falmuu danda'a. So enter first number. So called functioniin yoo prototype qabaate malee semicolonii fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Errorii namaati. So enter first number dha. 12 galchee fi itti deebi'eemaan 12 galcha lakkoofsa lammataadhaafis the result of addition is 24 jedha. So functioniin keenya hojjeteera jechuudha. Akkamitti hojjeta kan jedhuuf immoo walii wajjiniin koodii isaa hin ilaalla. Asitti K irratti fakkeenyaaf value 12 galchaa jennu L irrattis 12 galchee then as dhufaa 12 fudhatanii deemu. K'n A'dhaaf kennaa, L'in B'dhaaf kennaa. Asitti C jirti, C is equal to A'dha. A'n 12 qabdi, kunis 12 akka caadhaaf 12 galchee 12 12 meeqa ta'a? 24 caadhaaf. Caa sana return godha. Ol deebisa jechuudha. Return yoo godhu adii kanaaf kenna jechuudha. Adiin kun immoo 24 fuudhee U'dhaa kenna. Cout. U'n kun value akkasitti display gootii jechuudha. Prototypii
yoo itti dabalate immoo prototype jechuun the same is true with called function but with which have semicolon int a comma int b ta'e dhumarratti semicolon qaba. Kunillee innillee prototype dha jechuudha. Error yoomaatu hin qabnu sirriidha jechuudha formulaan kun. So enter the first number is 3, second number 6, the result of addition is 9 jedhee asitti press any key an jettuun indiliidhaan biraa gadi hir'isuun hin danda'ama. Ishee tana biratti jechuudha. Asitti naannoo kanatti jechuudha. Isa kana leezaan jennee kootii fayyadamne jechuudha. Yoo kootiin fayyadamnu inni kootii fayyadamne backward slash new line fayyadamna yookaan itti isa kana fayyadamna. Ammas result isa deebinee ilaalla jechuudha. Enter first number 3, then 9. The result of addition is 12 dha. Press any key to continue dha. So gadi bu'eera jechuudha. Akkasittiin value keenya barbaaduu hin dandeenya jechuudha. Waan hordoftaniif ulfaadhaadha. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo waa'ee funkshinii amma ilaalleerra waa'ee arree qabannee dhufna jechuudha. Arreen akkamitti hojjeta tokko tokkoon ilaalle jechuudha. First dimension, second dimension, dimensionii hunda isaaniitu multi dimension kan jedhu sana hundumaa ilaalla. Yeroo itti aanutti eegala viidiyoo biraatiin isiniif galaksina waa'ee arree isarratti nu eegala. Kan ammoo namoota birootiif share godhaa waan ofii keessanii bartan nama biraatiin gahaa. Viidiyoo keenyas nu hordofaa, subscribe, like godhaa. Warri tanaan dura subscribe gootanii maatii nuuf hin taane namoota biroofis share godhaadha. Wanta rakkina qabnu immoo hir'ina qabnu irratti immoo comment nu godhaa. Waan nu gargaartaniif ulfaadha.